magaalaa konkolaataa halkan guutuu osoo motora hin dhaamsin bulchan. Osoo kottalleessa yookaan riifrijireetara isin hin barbaachisin qurxummii qabbanaa'e gabaaf dhiyeessuu dandeessan. Qilleensi magaalaa baay'ee qorraa waan ta'eef gogaan saaxilame laamsha'uu danda'a. Magaalaa kanatti haamar yookaan burrise isin hin barbaachisu. Muuza yeroo murtaa'eef ala kaayuudhaan bismaara ittiin dhahuu dandeessu. Huccuu miccitee ala yoo afte bishaan huccuu keessa jiru gara cabbitti jijjiiramuun huccuu waan inni ta'u haa ilaallu. Hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya qaqqaalii, nageenyaa fi jaalalli keenya bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu. Kun Muraad Moo Productionidha. Maatii Muraad Moo Production ta'uuf mallattoo subscribe tuqaa. Magaalaa Yakutsk, magaalaa guddoo Riippaabilika Sakhaa Baha Raashiyaa Sarbiyaatti tan argamtudha. Moskoorraa maayilaa 3,100 fagaattus. Magaalota naannoo Sarbiyaa saffisaan guddachaa jiran keessaa isii tokko. Magaalaa Yakutsk bara 1932 kan hundeeffamte yoo ta'u, yeroo ammaa namoonni 300,000 ol ta'utu keessa jiraata. Sochiin dinagdee inni jalqabaa hojii albuudaa naannicha keessatti hojjetamu irraa kan maddu yoo ta'u, keessumaa dhagaa boba'aa, warqee fi daayimandiidha. Dhaabbileen albuudaa hedduun waajjira muummee isaanii magaalattii keessatti hundeessaniiru. Ala ergii Yakutskiif inni guddaan daayimandii fi dhagaa boba'aadha. Bara 2021tti hammi ala ergii doolaara Ameerikaa biiliyoona 5.5 yoo ta'u, biyyoota federaala Raashiyaa 85 keessaa sadarkaa 16ffaa akka qabattu taasiseera. Antaarkitikaan alatti ho'i gadi aanaa pilaaneetii kana irratti kan galmaa'e. Bishaan laga yaanaa kaaba baha Yakutsk keessatti argama. Wayitii gannaa garmalee qorra. Wayitii bonaa immoo aduu ho'a gabaabaa ta'us guyyaa tokko tokko digirii seelcheesii 30 ol ta'a. Kun immoo waqtii naannichaa addunyaa irratti garaagarummaa ho'aatiin isa guddaa taasisa. Innis digirii seelcheesii 100 ol godha jechuudha. Haala jireenyaa isaanii haa ilaallu. Ganamaan dammaqxee uffata furdaa fi kophee uffattee konkolaataa kee ilaaluuf baata. Konkolaataa kee halkan guutuu osoo hin dhaamsin bulchita. Sababiin isaas konkolaataa kee dhaamsuun motorri akka qorree hin dalagne taasisa waan ta'eef. Arguun ulfaataadha. Sababiin isaas guutummaan magaalattii awwaara cabirraa uumameen haguugamti waan ta'eef. Awwaarri kunis awwaara furdaadha. Qilleensi Yakutsk baay'ee qorraa waan ta'eef gogaan saaxilame akka laamsha'u kan godhu yoo ta'u, kana tahuu yoo hin hubanne qorra namatti fiduu danda'a. Kanas tahee san namoonni naannoo sanaa tokko tokko waan hin rifanne fakkaatu. Haala qilleensaa jijjiiruu hin dandeessu. Kanaaf akkaataa uffannaa kee sirreeffattee jiraatta. Dhugumatti qorri magaalattii sitti hin dhaga'amu. Sababiin isaas sammuun kee si qopheessa. Akka wanti hundi baratamaa ta'etti sitti hima. Jechuun Anastasia Grozdeeva Reutersiif himti. Jiraattuun biraa Nurgu sun Starostiinaa jedhamtu osoo kottolleessa yookaan riifrijireetara isii hin barbaachisin qurxummii qabbanaa'e gabaaf dhiyeessitee gurgurti. Uffata ho'aa qofa uffadha jechuun Reutersiif himti. Jireenyi magaalaa kana keessa jiruu rakkisaa ta'uu danda'a. Keessumaa yeroo qorri riikardii cabsu. Garuu baay'een isaanii qorra kanaan wal baraniiru. Magaalaa kanatti haamar yookaan birrisa sin barbaachisu.
muuza yeroo murtaa'eef ala kaayuudhaan bismaara ittiin dhahuu dandeessa. Huccuu miicitee alatti yoo afte bishaan huccuu keessa jiru gara cabbitti jijjiiramuun waan inni ta'uu wajjin haa ilaalu. Magaalaan tun magaalaa albuudati. Mindaan asitti kafalamu magaalota biroorra caala. Kunis kan ta'uu danda'eef sababa qilleensa naannootiini. Kanuma laaluuf daawwattoonni hedduu biyya garaagaraa irraa gara magaalaa tanaa dhufu. Waggoota dhihoo asitti hojjettoonni fiilmii naannichaa fi uummanni ishee haala adda ta'een uummata addunyaaf agarsiisuun sadarkaa idil addunyaatti beekamtii argachaa jirti. Hordoftoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo kan isin waliin ture an Muraad Muhammad. Yeroo keessanirraa waan nu laattaniif guddaa galatooma. Like, subscribe gochuu hin irraanfatina.